akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa geggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuun isaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. Dhimma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya Mitikkuu Faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyaasuu Kabbabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqaa Tamasgan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa dhimma seeraa dirree dimokiraasii har'aaf haasofsiisee jira akka ittaanutti qindeesse. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma. Dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan. Jalqabumayyuu wanni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsifame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabni jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraanuu of harkaa qaban sanii irra caalaan waan akka faranjiin street shop jedhanii sana wanti addaan taane walumaa galatti jechuun barbaada. Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga filuu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun ABO'nii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqaa Tamasgan. Paartileen kunniin akkuma paartilee isaan kaanii mirga heera mootummaa kabajanii dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartilee tokko tokko yoo ilaalte mirga kana fayyadamanii paartileen tokko tokko uummanni nu filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessaniiti gara filannootti seenanii jiru. Haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartileen as kaaste lamaaniyyuu yoo ilaalle carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartileen kunniin bahuu qabu ka jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa bahuu qabdu ka jedhu hin jiru. Paartileen kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha. Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qooduun kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyaasuu. Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhaga'ame jira laata? Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyu. Sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya. Paartilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqaa Tamasgan. Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhinaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse. Mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsaa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofa osoo hin taane paartilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture. Ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyaasoon rakkoon diinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu. Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabii hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee saniin booddee mootummaan hundaa'e silaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti silaa hin barbaachisu tureedhaan yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti kan barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii
nagaa waaraa biyya kanatti buusuun waanuma barbaachisuuf waan fardii ta'uun jedhaan. Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi diinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama diinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu. Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infleeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akka isaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaanillee jala muranii kaasaatii kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infleeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessas haa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha. Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman obbo Yaasoo Kabbabaa akkas jechuun ibsu. Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhi sabi Oromoo suni bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddeessus hin jiru wanti yaaddoofnees beeknu hin jiru. Finfinnee irraa gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuu Fiqaadu.